Oli banadhu. Oli banadhu. Oli banadhu. Koree isaatiin, harbuun ija isaatiin, baddeessaan illee akkuma kana kan jedhamu kiristaanummaa kee arrabsuun macaafa qulqulluu keessaa arrabsi kan jedhu ragaa nuu laachuu dandeessaa? My brother. Ilaaga dhaggeeffataa deebisan. Ay, kana hodhaati. Waan gara hotikstiin gochuu baatte quraana keessaa faa fudhatteen barsiistu amma hubatti. Quraanonni namoonni manni nuyi ammoo wanti naan hin jedhiiniti macaafa keessaati samma dubbisaa jirru irratti deebiin haalaadhu Malkiseedeq waaqamoo nama. Buleesso arrabsootti goota gaaffitti dadhabaa kan taate dafi kaa kottu deebisi Malkiseedeq waaqamoo nama. Ani bu'aan kana si wajjin haasa'u ana kanaa si wajjin deebii kana si deebise maani bu'aan amma fakkeenyaaf. Ani qofaadha amma kanan baruu barbaadu. Hordoftootaaf kabajamtoota miidiyaa keenyaa har'a oduu addaa tokko qabannee jirra. Obboleessi keenya Olii kan jedhamu garee wangeelaatiin loogoo yookaan immoo aasxaasaa kaawwatee kan jiru guyyaarraa mana obboleessa keenya Addisuu Raggaasaatti geestii jala galuudhaan arrabsoolee jajjaboodhaaf fokkisaa ta'anii yeroo fayyadamutti gara geestiitti immoo asii ol baafnee gaaffii gaafatamuudhaa fi gaaffii gaafannee gaafa jennu deebii wallaaluudhaan arrabni isaa inni mirgaa gara bitaatti darbee inni bitaa immoo gara mirgaatti darbuurraan kan ka'e arrabni isaa wal jalaa dha'ee galgala kana waan dubbatu dhabuurraan amalaan na bitachuu yookaan na sossobachuudhaaf dhufee jira. Akkasumallee obboleessi keenya Olii kan jedhamu irra deddeebiidhaan kiristaanummaa keessa yeroon ture ati janna ati goota ati nama waaqayyooti jechuudhaan na bira dhaabbatee na tumsaa kan ture har'a galgala garuu gara islaamummaatti dhufuudha koorraan kan ka'e miira aarii keessa galee dhukkubni congaarraa garaacha isaa keessatti argamuurraan kan ka'e hospitaala xeenaa xaabi'aa naannoo isaa jiru gaafa dhaqu achumaanii parastaamoolii tokko itti kennanii sammuu keessaa fuudhanii gara galgalaa kana immoo qabanii mana sireetti ol galchuun ragaan eeruun nu ga'eera. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koppilinki godha. Addisuu jecha tokko dubbattee bu'u. Maal kana duwwaadha? Biyya alaa biyya keessatti garee shaadaa kan jedhamuu fi akkasuma diiniin amantii islaamaa barattoonni ishee sammuun isaanii ciccimoo kan ta'e quraanaa fi hadiisota garaagaraa dubbisuurraanii kan ka'e garee wangeelaa dura dhaabbachuudhaan gaaffii ijoolleen islaamaa gaafattu luboonni yookaan qeesonni fi raajonni gurguddaadha jedhamanii kiristaanota duratti beekaman gaaffii barattoonni islaamaa gaafatan deebisuu dadhabuurraan kan ka'e maaloo haadha kee akkas godhu haa godhu jechuudhaani 4-0dhaan galgal galuun keenya ni beekama. Baga gammaddan baga gammanne kana booda quraana afaan Oromoo eessaan argadha akkamittiin quraana afaan Oromoo immoo fuudhee dubbifadha jechuun hafee jira. Guyyaa kaleessaa jechuunis immoo kaleessi maal ture? Guyyaa kaleessaa jechuunis immoo roobii kaleessaa jechuudha. Googilii yookaan immoo aappiin quraana afaan Oromoo yookaan immoo islaamummaan maali quraanni eenyudha eessaa dhufe kan jedhu aappii haaraa yookaan sooftii heeweerii haaraan waan uumamee jiruu fi googilii irra galtanii achirraa buufattanii itti fayyadamtanii hiika quraanaa fi islaamummaa akka barattan kabajaan waamicha isinii gooneerra. Abjuun argi. Mul'ata guddaa tokko. Addisuu waan dubbadhee bu'u. Islaamummaan mul'atan argaara na dhaggeeffadhu. Utuu islaamummaan bitaan mirgatti dagaagdee baadiyyaa magaalaa keessatti utuu isheen hidda yaafatte dhaloonni hundumtuu uffata moofaa ofirraa fuudhanii otoo isaan gara ifa islaamummaatti asii achi yaa'aniin argee. Maanni jennee gaafatti yaadnu gaafatti xiinxalluu islaamummaan urjiidha. Islaamummaan ifaa. Islaamummaanii addeessaa. Namoonni hundumtuu kana booda obbeekanii obbaranii dammaqanii lafa jiraniiti hirriba keessaa wareeranii naanii ka'anii gaafa isaan dhufanii harka isaanii ol kaasanii islaamummaatti harka laatanii deebi'anii lammaffaa akka Addisuu Raggaasaaf akka Abdii Raggaasaatti yeroo isaan dhalatan yeroo dhiyootti namoonni hedduun kumaatamaan kan lakkaa'aman gaafa isaan dhufanii islaamummaa fudhatan ija keenyaan hin argina, gurra keenyaan hin dhageenya, arraba keenyaan ragaa ni baana. Maal kana duwwaadha?
maal kana duwwaa hawaasa Shashamannee Shaggar akkasuma Bishooftuu akkasuma Adaamaa keessatti masgiidonni gurguddaadhaa fi barsiisonni ciccimoodha jedhamanii dargaggoota kumaatamaan lakkaa'aman leenjisanii barsiisanii gara mishinii yookaan immoo ergama guddicha Islaamaatiif yeroo isaan leenjisanii gadhiisaa jiran qophiirra waan jiruuf barnootatti jajjabaachuu, qayyabachuu, dubbisuu, gaafachuu akka itti cimtan gamanumaan amsa koo isinii dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Naqe keessa fixeera. Taha. Abdi, masha Allah, masha Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu